السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي وانكي حرد دواء جبدو نسني كبد جهات دواء صومالي دواء يجود مالك اللنا وان سنة يجود مالي سرتي فيدمتن هما اسم بربادني يو ولت الأبين سوان سنة فيدمتن أكيسين فردسو mana dawaa jechuudhaan mallee ni jira uummanni tokko tokko dawaa jechuudhaan mallee karaa mana mootummaatiin fudhata. Dawaan sun dhibdee guddoo fida. Dawaa furdinaaf jecha karaa jechuudhaan mallee mana haakimaatii dawaa fudhatantu jira. Dawaan sun dhibdee guddoo rakkoo guddoo akka inni fidu beekamaadha. Karaa boodarra si dadhabsiisaa. Bishaan jilba kee kana keessatti nan naqataa. Walquunnamtii saalaattis jechuun saalaa keessattis jechuudha rakkoo fidas. Inshaallah nuti immoo dawaa aadaa ammayyaatiin walitti isiniif qabannee inshaallah dhiyaannee jirra. Sheer godhaa, kompiiliin godhaa, duwiit godhaatii namoota hedduu bira akka gahee wanni kun jechuudha ammallee ilmi namaadhaa itti fayyadamu godhaa. Dawaa aadaa keessa ni jira furdinni akka jechuudha ammallee isin barbaachisaa ta'e ka rakkoo tokko isin irratti hin finne, ka dhiibbaa tokko isin irratti hin finne, ka miidhaa tokko isin irratti otoo hin fidiinin akka barbaadanitti jechuudha inshaallah yoo walitti dhaabdane furdisu yoommoo jechuudha ammallee isin hanga tokko nyaatanii dhaabdan isin irraa jechuudha ammallee hanguma sanarratti isin dhaabbatu jechuudha. Kan immoo ammayyaadha ka warra mana haakimarraa fudhatan yoo isin jechuudha yeroo tokko nyaatanii dhiiftan miidhaa guddoo isin irratti fidaa walitti dhaabdanii nyaachuutti haajomaa sun jechuudha. Addaan kunnaan akkuma sana jechuudha si goggoosaa si keessaa tuuta jechuudha sun yeroo hunda fudhachuu haajomaa. Garuu keenya kun yeroo tokko fudhataninnaan hanguma isin jechuudha malee wayyisin hanguma sanatti yoo isin dhaabdan hanguma sanatti isin irraa dhaabbata jechuudha. Yoo isin immoo walitti dhaabbadanii fudhatan isinuma dabalaa deema jechuudha furdina jechuudha. Kanaafuu inshaallah dura gaa'utu waan keenya kana dawaa keenya isinitti himiiniin filoo godhaatii duwiitu godhaatii inshaallah namoota hedduu bira akka ga'u godhaan isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaacataa giraama lama ni fudhatta. Kiiloo lama zaacataru ni fudhatta ni tumta takkaanuu tumamaa isaadha takkaanuu daakamaa isaadha kiiloo lama ni qopheeffatta eega jechuudha kiiloo lama qopheeffattee kaate aannan kiiloo giraama 10 ni qopheeffatta aannan damma ammallee giraama kiiloo lama ni qopheeffatta kiiloo lama jechuudha. Damma kiiloo lama qopheeffattee aannan sanaa olitti ilaa 20 ooftus ilaa 15 ooftus bareedaadha. Aannan ilaa 20 yoo ooftes bareedaadha. Aannan kanaa fi aannan kana ni oowwiftaa. Eega oowwiftee qalalchitee qulqulleessitee kaatee danfiftee kaatee akkasitti jechuudha. Zaacatar sanaaf aannan walitti makta waliin dhoofta sirriitti. Waliin dhooftaa eega sana jechuudha damma kana fiddeetti naqxa damma qulqullii kan sukkaara hin qabne jechuudha fiddeetti naqxeetiyyi waliin sirriitti dhoofteetiyyi eega sana ammoo jechuudha waan kana eega sirriitti walitti dhooftee kaate ganamaa fi galgala hanga guyyaata hedduudhaaf gaafa jechuudha ammallee wanni kun naaf gaa'etti ofirraa dhaabuu dandeessaa yoo fedhe itti fufuu dandeessaa jechuudha. Akkasitti ganamaaf galgala nyaatte jechuudha fal'aana sadii ganama gara duwwaatti galgala akkasitti nyaatta bi'iidhnillaahi yoo qal'inni hedduu isaa malee si miidhee jiraate dawaa kan fudhachuu kanatu jechuudha irra gaariidha waan ta'eef kana fayyadamaanis ninja. Assalaamu alaikum warahmatullahi